Gunan waan dhugaa soomaaltu si galchee waan jireenya namaatti jireenyi keellee akkas ta'a atiillee akkas taata borollee ol baata ka jettu meeqa jira kan akka caaltu kanaan jireenyi kiyya akkas hin ta'u abadan rabbi wajjin jechuudha yoo anuu wanti tokko dhalate maal rakkadheen sooshaal miidiyaa irratti of baasa maaliif sooshaal miidiyaa wal fuune moo namoonni kun sooshaal miidiyaadhaan wal jaallanne moo maayinni namni jechuun sooshaal miidiyaan yoo wal jaaladhee walit dhufee jedhe kabajaan akkuma walit dhufetti nagaan adda ba'uun osoo jiru jaarsa faana ijoolleen magaalaa kana hiriyaa faana yoo wallolan kaameeruma maali akkasuma inni warreen akkasnaan jettaniif kun ani waan akkasii keessa hin jiru habiibi hundi keessanuu dhagaa jireenya namaa kaballeessus katolchus rabbidha rabbii gaditti immoo katolfatu abbaadha. Leegduu akkashii yoo ta'e immoo jireenyi faayoon gadhiisan tokko argee viidiyoo kalee jechaadha isaan irratti xiqqoo yaada wayii qaba jechuudha yaada mataa kiyya hordoftoonni caaltullee hedduun baay'ee irra caalaan faayoodhaan lolaa jirtanii jechuudha dhugaa dubbatuu fi faayoon badiillee ni qabdi badii guddaa immoo ka qabu caaltuudha jechuudha ani faayoonis homaa kiyya miti caaltuunis homaa kiyya miti lachanuu ilmaanuma keenya obboleeyyanuma keenya ijoollee Oromooti jechuudha amma sirratti baanii nyaata walitti lakkaa'u nyaata jechuun nyaataaf jecha baanii sooshaal miidiyaa irratti kan akkas wal arrabsuun kun hedduu xiqqoo ani beekan akka kiyyatti natti hin tolle jechuudha dura jaalatanii walii laatanii jaalattee simatteeni jechuudha caaltuuni assalaamu alaykum ashamaa harka fuune kabajamtootaaf hordoftoota kiyya egaa akkuma isiniin jedhe duraan dursee badii guddaa ka qabu caaltuudha maali yoo jettanis waraabessatti foon ni feetanii waraabessa jechuun waraabessa sin nyaataa jechuudha kana namni yaaduu dadhaba faayoo fi caaltuun aga fedhan waliif firooman aga fedhan wal jaalatan aga fedhan walitti dhiyeenya qabaatan akkamittiin caaltuun faayoon keerinaa yaaddi jettee mana ishiitti galfattee jechuudha maali yoo jettanii biyya isaatti masaanuu walii yaaddee kan wajjin jiraattu summii walitti ta'uu malee kun namoonni keenya yeroo baay'ee namni yoo dhugaa dubbate namatti aartanii waan namaa keessan seenina waan namaa keessaa baahaa jettan gadi fageessitanii gulaaltan dogoggorri bakka jiru dogoggora sanarraa dubbadhaa dhugaan dhugaadha dharri dharumadha badii guddaa ka qabdu caaltuudha maali yoo jettan durumaan dursitee akkamittiin ishiin haadha manaa abbaa warraashiitii masaanuu mana ofitti galchite maalaa ta'u jettee maal laafaa gootu jetteetu caaltuun jechuudhaani yoom waan dhugaa dubbadde namoonni hedduun ni aaranii aartanii dhiiftanii dhugaan jirtu dhugaadha akkuma isiniin jedhanii faayoon homaa kiyya miti caaltuunis homaa kiyya miti obboleeyyan kiyya lameenuu yommuu obboleeyyan rabbiiti nuti ilmaan Oromooti nama afaan tokko dubbatu asirratti baanii amma ka guyyaa meeqa nyaata nyaatti naa herregi jettiin caaltuun illee hin jedhamu wallaahi hin jedhamu akkas dura jaallattee ofi galchitee laataafi turte walii galtanii jiraataa turtanii yeroo muraasaafis ta'u egaa yoom immoo namni walii galee masaanuun lamaan walii galtee bakka jiraattan argees dhagayees hin beeku diinama jechuudha masaanuu jechuun anaaf diina masaanuun kiyya akkasidha ka ulaa shibanteef caaltuudha nda'uum yoo karaa dhugaa dubbanne faayoon nda'uum ishii dhiifte achi teessee osoo daa'ima ishee jalaa fudhachiifte osoo daa'ima ishee shinuu fudhattee ishee boochifte osoo summii wayii laatteef hin dandeessu faayoon ni dandeessi badii guddaa ka boolla qotatee ofii keessa bu'u ishuma caaltu jechuudha caaltumadha mish faayoo midhama balleessan akkamittiin isheen durumaan dursee maaliif natti dhuftee namni kun unkaa nama beekisee kana masaanuu kana dhiisa firri ofii firri diina walitti ta'e obboleeyyan diina walitti taate ni agarti obbolaan obbolaatti kaate yeroo dhagahaa jirtu yeroo argaa jirtu akkamitti faayoo mana ishee fidde amma immoo geessee narraa bahi biyaansi koo namni wal sattara maali maallaqa ofii walirra ciruun nyaataaf wal waqqasuun nyaanni bilchaate immoo takkaa bilchaannaan homaa faayidaa hin qabu kuni beekamaadha kanaafiyyuu namnuu isinitti kolfa wallaahi namnuu isinitti kolfa ijoollee keenya magaalaa kana keessa jirtan a'uuzbillaa minnakum walii laattanii wal ubaaftanii wal sheltanii akkanatti wal baattanii boodammoo wal keessaa naqu durumamaa walitti dhiyaattu eega waliin gallee eega waliin jaalanne eega keessi keessan qulqulluun taane summii garaatti baattanii ebelu sheekoo boodammoo kunoo sooshaal miidiyaa laxxab jettanii wal baasu wallaahi ni faayoo rallaalamu keenyuma kana goowwitti amma ijoolleen keenyallee warri yaada kennitan a'uuzbillaa wallaahi ani isin taajjaba ijoollee hedduu komentii hunda deemee ilaalaa jira faayoo saree faayoo akkasii faayoo maal goote faayoon
Ofishiitii of godhaa jirti beenamtittiin achuma teessee haasa'uun dadhabdu caaltuun bayi jedhee nama mee ishii gorsaa ture. Isiniin kunuu har'a deebisanii ka garagaltan waa meeqa jechaanii turtan. Ana kana dabalatee maal jechaanii turre caaltuudhaan. Maal jennee arrabsaa turre caaltuu. Wii ijoollee keenya dhugaan na ajaa'ibdu garuma bubbeen bubbisetti hin bubbisiinaa dhugaaf dubbadha. Namni fedhe sinaa jibbu namni fedhe naa arrabsaniin kun waan natti fakkaate dubbachuurraa duubatti hin deebi'u. Ammallee immoo faayoo jedhiina ofii ishiitiif jaanjoftuun mana ishiitti ofitti fidde. Maalaa ta'uu manuma kutaa tokkittii sana keessatti akka waan achitti maallaqa wayii argattu akka waan achitti shirkii wayii hojjettu ishiinuu manuma sana maaltu bahuu dhoowwa caaltu. Fayyaa qabdi, hin nyaatti, hin dhugdi, hin baati, hin galti, daa'ima ishii guddifataa jirti, dalagataa jirti. Maal ishiin achi teessee legallee kun dadhabdu ofiif nama ofitti taphachiifte. Ammallee immoo akka kaameeraa dhaabbattee afaan bantu caaltuunu egaa onnee ishiirraa faayoon feene gorsitee kaameeraa son dhaabbatiin gorseenii jiraan narraa bahi jedheeni kabajaadhaan diddee jette. Kabajaan eega diddee asirra teessee legarra gurra deemtee poolisatti fiddee narraa baasaa lubbuu kiyyaa sodaadhaa jettee viidiyoo makunu hangaatu faana ishiirra taa'anii tumaa meeqarratti tuman sana agarsiiftee turjumaana goosiftee yaani as torgaamiidhaan maaf irraan baasiin. Ishuma kana waa arge lafarra gottota akkanumaaf hin faradiin asin. Ofii ishiitiif ofitti fiddi dubbii. Na ishii faana teessee haasaa yoo barbaadu baatte immoo ganda poolisaa sin dhaqu yoo jette. Hiriyoottan ishii bira sin dhaqu yoo jette namaan biraanis hin ga'u yoo jette huccuu ishii hiriyoottan ishii hedduu beekti. Gabbaaftee fi furtuu mana ishiiti jijjiirratu. Kalaas furtuu alaa ka guddaa alaa guddaa jijjiiruun dandeessu manni mana arabaati. Nama hundaafuu tokkodha ulaan alaa guddaan jechuudha seensi. Garuu ulaa ishii keessa dalluma keessa dallaa sana keessa iyyuu shaanxaa ishii keessee fi maaf qulfii ishiin jijjiirratiin aga mana teessee afamtee ofii ishiitii teessee eegdiin faayoo jechuudha. Namni dura wal jaalatee walitti dhufee wal sheelee wal maal jedhee booda immoo akkanatti deebisee walitti tufuu televezyiinii gurgura jetti sunis kunis waa jetti maali irraa fokkisa wallaa'e. Namni keenya maaf walirratti duulaa jedha bara. Ambi maallu godhere nutu bee waa wal godhaa jira. Kan nyaata garaa kana walitti lakkaa'u ijoollee keenya asbillaa ijoollee magaalaa kana jiran immoo dhuma gonka nama jibbisiisan. Dura maalaattee famma ka guyyaa 5 naa kenni ka guyyaa 10 naa kenni ka baatii naa kenni durumaan dursee sin danda'u ofuu dadhabee narraa bahe sin fedhu itti guyyaa tokko guyyaa 2 dubartiidha mucattiin kun bulchiteeni maaliif ofirraan baasiin caaltuun. Amma geessee kan dubbii lafarra harkiste ammallee immoo onnee ishiirraa miti ka baay'ee jechaanii jirtu faayoodhaan jechuudha hin mul'ata bara kijibdee gizee tokko namni callisu kun summii garaa qaba ka jedhamu kanadha nama dubbatutu waa baasa akkuma faayoonu jechaanii jirtu sana tonkolii guddaa shira guddaa qabdi caaltuunu gizee takka maal yoo jettanii eega ishii dhibbaan feene maal tasirra fidee ishii legalleeksiifta mana ishiiti miti tumuu yoo dadhabde humna yoo dhabde ishiin ulfadha yoo humnaan dadhabde seeraan hin gaafachiifattu ofirraan baaftu seeraan ilma intala haadha ishiitimu maal shiitii ishii qallabdi teessistee durumarraayyuu kanadha kuno namni keenya amma bakka dubbittuma kana laaltanii soo gadi qabdanii waan laaliin faayoo saree minixxisee maal jechaanii turtan caaltuun illee akkasuma jechaa turtan bara ammallee immoo nama badii qabu badiin kee kana jedhaa itti himaa barreessaa fi malee kijibaan nama sheliina caaltuu miskiina kiyya jedha kaan caaltuu minixxishee kiyya waanuma dhugaa tokko soo haddan baafatiin kijibumaan ana kananan deeggariina hin barbaadan dhuguma isinitti mayoon ani badii qabaadhe kana badiin kee jedha malee yaani kijibaan nama intini ta'uun gaarii miti kijibaan nama jechuun inna caaltuu nama ani caaltuudhaan waa jechuun barbaadu ishiin dhugaa dubbatuuf nama nafsee lamaati garaa ilmoo qabdi ilmoo ishii sanaa jecha ka garaas taatee ka dhalattee jirtuuf jecha dalagaa ishii dalagataa jirti baatee galaa jirti ofiif immoo nagaa dhoowwitan ishii himnee dadhabnee ishii naman qabdu warri magaalaa kana keessa jirtan gargaaraani namoota gadi qabee waan caaltuu kana hin beekne akkana jedha malee namni waan caaltuu beeku waan kana hin dubbatu ana kana dhiisa Said maal jedhee ishii kadhataa ture mee viidiyoo sanarra deddeebi'aa ilaala warri hin argine waan inni ishiin hin jenne jira
Aarsan inni hin kaffalleef jira akkamitti nama dhabdi nama qabdi sirriitti qabdi nama qabdi warra qabdi maatii qabdi hiriyaa qabdi ijoollee biyya ishii qabdi Oromoon magaalaa guutuudha. Ka social media irra dhiisa kan lafatti ishii kadhatee si gargaara bayi manuma sanaa jedhu meeqa hin baatu hin feetu mana sana bahu yoo mana sana jijjiirratte yoo magaalaa kana gara magaalaa biraa deemte hajjiin argitu ishiin kana rakkoon ishii maali kijibni dhugaa walitti himuudha malee wallaaniin aarammaanii jechuun namni keenya waa walirraa hin fahamu. Cal jedhee wal lolu cal jedhee wal arrabsu yoo waa tokko dhufe social media kaameeraa qabatee ol ba'u eesh faayidaan maali akkas namnuu nama taajjaba. Namni afaan keenya beeku namni gurraan dhaga'u jechoota keenya kana nu taajjaba nuti waluun jaalanne ganaammoo nama namaayyuu arrabsaa oolla ijoolleen muraasni jechuudha. Ijoolleen isin hin galle immoo ni jirtan. Baga sitoof godhe jettanii ijoolleen barreessitan immoo ni jirtu. Siniif kan galeedha jechuudha kun. Kan isin hin galle immoo bubbee dhaloota bubbee garuma bubbeen bubbisetti bubbisuu a'uuz billaa bichaan hin beeku. Innaa ani yeroo baay'ee yoo gunan waan dhugaa soomaaltu si galchee waan jireenya namaatti jireenyi keellee akkas ta'a atiillee akkas taata borollee ol baata ka jettu meeqa jira kan akka caaltu kanaan jireenyi kiyya akkas hin ta'u abadan rabbi wajjin jechuudha yoo anuu wanti tokko dhalate maal rakkadheen social media irratti of baasa maaliif social media wal fuune moo namoonni kun social media dhaan wal jaallanne moo maayinni namni jechuun social media nu yoo wal jaaladhee walit dhufee jedhe kabajaan akkuma walit dhufetti nagaan adda ba'uun osoo jiru jaarsa faana ijoolleen magaalaa kana hiriyaa faana yoo lolan kaameeruma maali akkasuma inni warreen akkasnaan jettaniif kun ani waan akkasii keessa hin jiru habiibi hundi keessanuu dhagaha jireenya nama kaballeessus katolchus rabbidha rabbii gaditti immoo katolfatu abbaadha legellegduu akkashii yoo ta'e immoo jireenyi kiyya haa badu. Kun gurraa yookiin immoo of jecha isinitti hin fakkaatin jireenya ofii yaani bareeffatuu dandeessu dubartiidha. Kalaas jireenyi maanni namni heerumee dararamuun ka jiru garuummoo dararaa humnaa ol dhirsa ishiirra taree niitiin dhirsa ishiitii masaanuun ishii qeeqxee mana ishiitti ishii arrabsuun ofii ishiitii of goote faayoon maal goote hin kabajjeen iyyuu jedhan akka mataa kiyya ganaa wal fixummaa malaala faayoonis achiin baatu. Ganaa warri kun eessuma wal ga'u mucattii kana booda akira garaa qabdu kana dhahanii garaa kan akka hin baafne ishiidha sodaadha ka garaa ba'uu naman dhibu ishiiyyuu akka hin miine kuni gowwaadha itti man hin dhageessu itti bilbilan kaaftu namni takkittiin gargaara jettanii asii oduu keessan olola ooftan nyaanii yuutuubaan wallaahi gargaarree itti himne dadhabne beekaa kana. Namni gargaarsi ishii fayyade sila gargaarsa abdii sa'idoo ishii gargaara ture namni caaltuudhaan yaadin namni caaltuudhaan mararfatiin hin jiru nuu miti kan qaamaan ishii beeku kan namtitti biyya keenyaa taatee miti isiniin as jala teessanii gubattan isiniin as wallahi ijoollee ani waan caaltu kana yaaduurra bakka yaanii kufeenaan jedhee jiran beeka kan agas qabdi jaalala namaa garuu immoo ofii ishiitti kabajaaf dhoowwite kanaafiyyuu waan hin taaneen jedhina. Waan hin taanes hin qaaqina ana kana sama arrabsoon na eeggatu hedduudha arrabsoon keessanumaa nan godhu warreen na arrabsitanis eebbifama warreen na eebbiftanis sinis eebbifama handantaatti hin qabu garuu dhugaa dubbatu immoo jirummoo dubbatuuf wanti na dhoowwuun jiru har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufe hin aarani waan xiqqoo hogguu namni akkas dadhabaa ta'u hundaafuu rabbi jireenya ishee sirreessu warreen osoo hin hubatiin immoo maqaa namatti kennitan of qusadhaa isiniin jechuu barbaada. Galatuma yoon balleesses na of kalcha yaada keessan komantiin barreessaa.